Shaampiyoonaan atileetiksii Afrikaa guddattoota ganna 20 fi 18 gadii qopheessummaa Zaambiyaatiin ebila 29 hanga caamsaa 3 gaggeeffamaa jira. Haala kanaanis gareen guddattoota Itoophiyaa qabxii jajjabeessaa galmeessaa jiraachuu barameera. Haa ta'u malee gareen atileetiksii Itoophiyaa shaampiyoonaa kanaa fi gara Zaambiyaatti erga imalee booda bakka qubsuma dhabuu isaatiin rakkoo keessa galuun ibsameera. Haala kanaanis rakkoo garee atileetiksii kanarratti mudate furamuun gara dorgommiitti deebi'uu fi qabxii abdachiisaa argamaa jiraachuu Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaatti pirezidaantii Atileetota Itoophiyaa kan ta'an Komishinar Atileet Maarqos Gannatii turtii sagalee Ameerikaa wajjin godhan irratti ibsaniiru. Akkuma beekamu dorgommiin gaggeeffamaa jiru kuni ji'a tokko dura wal dorgommii magaalaa Asallaatti taasifamee fi akkasumas immoo magaalaa Finfinneetti taasifameen filannoo gaggeeffamee ijoollee achirraa filataman kana ijoollee waggaa 18 gadii fi ijoollee waggaa 20 gadii filachuudhaan gara dorgommii kanaatti gaggeessinee jirra. Egaa imala isaanii kana keessatti rakkoon adda addaa mudateera. Rakkoon sun immoo dorgommiin dorgomamuuf guyyaan tokko gaafa hafu kan rakkoon kun isaan mudate. Haa ta'u iyyuu malee rakkoo kana dandamatanii egaa dirree dorgommiitti ba'anii jiru. Dorgommiitti ba'anii immoo qabxiin isaan argatan qabxii abdachiisaa fi qabxii boonsaadha. Ijoollee egeree borii qaban baay'eedha kan dorgommii kana irratti hirmaatanii. Egaa ammas dorgommiin kun hin dhumne adeemsifamaatii jira. Akkaataa kanaatiin egaa kan ta'aa jiru. Hojiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa yeroo ammaa kanatti bakka butoota horachuu irratti hojjechaa jiru wal simsiisitee natti hime. Egaa akkuma beekamu ani pirezidaantii atileetota biyyoolessaati. Kana dura atileetonni waggaa 20 gadii bifa har'aa qulqullaa'aa ta'een dhiyaatanii beekan. Kan dura kan dhiyaataa ture ijoolleen waggaa 25 waggaa 30 feetu ani waggaa 20 waggaa 20 gadi jedhaniiti kan isaan dhiyaachaa turani. Bara baranaa garuu wal'aansoo guddaan taasifamee ijoolleen bakka kana madaalan yookaan immoo umurii isaaniitiin dorgomuu danda'an bakka sanarratti calallii cimaan ta'ee warra umuriin isaanii sanaa ol ta'an daataadhaan addaan baasnee filannee gara sanatti ergineerra. Kun ta'uunsaa ijoolleen umurii isaaniitiin wal dorgommii taatee akka isaan argatan kan taasisu ta'a. Kun ta'uunsaa kana faayidaansaa. Ijoolleen kun umurii isaaniitti dorgommii isaan madaalu yookaan nama isaan madaalu wajjin gaafa dorgomanii qabxiin isaaniillee akkasuma yeroo isaanii eeggatee kan guddachaa deemu ta'a. Biyyaafis immoo egeree borii qabu jechuudha. Ijoolleen kun umurii isaaniitiin dorgomu jechuudha. Kanadha kan taasifame. Akkaataa kanaatiin gara sanatti kan hoteela galanii almost ji'a tokkoof leenjii gahaa ta'e waan hundumaatiin kan guutame kan laatamaafii ture. Sanaddii xumuranii booda gara sanatti kan isaan imalan. Egaa pirezidaantii atileetota Itoophiyaa Maarqos Gannatii sagalee Ameerikaa wajjin turtii taasiseef baay'ee si galateeffadha. Isinis galatoomaa ulfaadha. Shaampiyoonaan atileetiksii dargaggootaa Zaambiyaa magaalaa Nodolaatti dorgommii guyyaa jalqabaa meetira 3,000 dubartoota umurii ganna 20 gadiitiin dorgomeen atileetonni Itoophiyaa tokkoffaa hanga sadaffaatti bahuudhaan madaaliyaa dorgommichaaf qophaa'e sadanuu fudhachuu danda'aniiru. Haala kanaanis atileet Asmaarech Annalay, Yeenewaa Nibratii fi Ayinaaddis Mabraatuu turanii dorgommii kana wal duraa duubaan tokkoffaa hanga sadaffaa bahuudhaan kan injifatan. Haaluma wal fakkaatuun dorgommii kaleessa dorgomeen atileetonni Itoophiyaa dubartoota umurii ganna 20 gadiitiin meetira 1,500 tokkoffaa hanga sadaffaa bahuudhaan ga'umsa isaanii agarsiisaniiru. Huuris Aschaalaw, Samraawit Geetaa fi Mixxin Uunatee turanii fageenya kanaan sadarkaa keessa galuudhaan kan injifatan. Fageenyuma meetira 1,500 dhiirota umurii ganna 20 gadiitiin Ashannaa fi Imaanaa lamaffaa bahuun madaaliyaa meetii Itoophiyaadhaa fi yegguu argamsiisu Saamu'eel Buchee fi Gammachuu Tolasaan immoo dippiloomaa argamsiisuu danda'aniiru. Shaampiyoonaa atileetiksii guddattootaa kun itti fufuun dorgomaa kan jiru yoo ta'u dorgommii guyyaa har'aa otoo hin dabalatiin Itoophiyaan madaaliyaa 8 argachuu dandeesseetti. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Eebbisaa Naggasaa, Stookholm, Siwiidin.